bareedinni islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa hamma fedhee jiraattu addunyaan kun gabaabaa wanti ijaaramee jiru hundisaa hulaa qabaa hulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkittaan see waan jaraa jabeesse rabbiin jaban. يا ورثوهدا يا أمة النمافين قبرهم ني رب ما يامتو يا أمة إيجو في فجأة إسلامنا حامتو يا وجين فيلا ما جروا أكاترا في الشمبرا يا وجين مدى واجروا مدى قراهن درا يا وجين دكوب سچاجروا دكوب متا في غفلا يونان كلا ديمه وچونت وسا ديني ولمان نكفلا nuti qaama tokko yeroo isin achi gufatan anasi hilaaladha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edduun isin jaaladha. Wannin yeroo isin achi gufatan asina dhukkubuuf isin qaama tokko nuun jee bare ergamaan rabbii wayin sitti himee gabaabsa as deebisi qalbii eega qaama tokko taane mataan kiyyaas keeti miilli kiyyaas keeti dhugaan akkasuma yaadda maa dhagaan na cabsi taree harkaan deemuu barbaadda qaamuma kee kana miila wajjii walloltee gararran kaatiin abdii qeensi quba keetiitu hardii moobaayil faaquuf faayidaa guddaa qabdi. yoo warri Filistiin bilisoome isinis gammada obbolummaan zikaya olimee bal'isaa yaada bineensinuu shanyii isaa foolii beeka gaafa dura fuunfatee jala deemee rakkoo walirraa fura isii nyaattu gartanii sardiida foon murtee sardiidarraa yeeyyiinuu gamtaa uumtee waltiifatti diinarraa yaa ummata keenya arrallee waliin barree diinni wal nu nyaachisa haala kanaan deemnaan fuuldurri keenya baay'ee nama yaachisa tokko taanee gurmooyne tarkaanfachuudha malee qabannee ulee gamnaa mana gubachaa jiru biyyee moo bishaaniin dhaamsina jennee asii wal falmuu qabna. waan tokkummaa qabnuuf fuunee nyaannee bar biddeena abjuullaalaa turre kan garaan keenya beelaa an dubbiituun naa galuu dide jaarsa ilkeen qabneetuniin fuudha jee mucaa xiqqoo qajeelaa. feetus guddaa ta'e feetus xiqqaa ta'e dhugaan sitti himaa maaltuun na galcha gaaf tokko ni duuta wallaahi raammoo si gangalcha ilkeessa sootee miti gaaraa uni jiisan lammiin tokkummaa yaatu facaaftee wal facaafnaan galma ga'uu dhiisii haramaa keessaa humbaatu dhugaa kana liqimsi gaa osuma inni si didu quba wal qabuu malee quba walitti qabuun abadan rakkoo furmaatan fidu. nuti meeshaa waraanaa hin qabnu hidhannee taankii fi jeetti nukulariin keenya cimaan tokkummaa islaamaati kanaan diina cancalla taanee funyoo sibiila yoo nuti tokko taane diinni ni rifatanii jiila yoo nuti tokko taane diinni ni rifatanii jiila faca'uun dhukkuba humna keenya haphisa wajjiin mala hin tollu faca'uun nu salphisa yoo qaawa qabaatanis dafaa cufaa hadaraa kan turre waanuma tokkummaan falmanneef hanu dhorkan soomanaa'uu dirree baaneen furre. Egaa waa hunda nyaatan malee waa hundan dubbatanii nuutu addaan faca'e tanaaf nu tuffatanii addaan faca'uu dhiisaa akka ilmoolee bofaa bakka yaanne kan geenyu yoo tokko taane qofa bakka yaanne kan geenyu yoo tokko taane qofa yeroo alagaan addaan isin baasu isin taa gamna. nuti addaan hin baanu wanta tokko nu taasisu kalimaa shahaadaa qabna. egaa dhumarratti yoo afaan si shuruuf ka'e shawaa kan firraa baafta yoo hadhooytuun si guutte heexoo dhuydee garaa firraa yaafta yoo qaamni si xuraa'e saabunaan dhiqatta yoo rakkoon si mudattees abbaa furmaataa haaliqa gaafatta. yoo qabbanti jabaatees vaaziliin fiddibda
makiinaa kee yoo matoorri didees irraa buutee dhiibda yoo lafeensi cabxee ciiftees guyyaa kuma ni fayyita cabaa ogeessaa shukkuuma rakkoon teenya hedduu dhagaa jiran akka laga gibee hundi furmaata ni qabdi garuu takkaatu na dhibe irran mari'adhaa furmaata naaf himaa isiisaniin fide mana yaalaa geessinaan dawaan hin jiru jee doktorillee lilmee diruu dide rakkoon teenya hedduudha waan cimtuun sitti himuu deemaa mee xiinxalii ilaali nama dhukkuba hinaaffaa qabu jirana dawaan isaa maali akkana godhataa bara obboleessatti hinaafe inni san mirga hin qabu akkamit dubbataa haala kanaan deemnaan osumaan an taa'u daddafee guddataa haati mana isaatiis hijaaba uffattee dhidhiqattee boontii kanaafu jara kana siirii itti godhuu qabna yeroo san qeen isaanii taraa takka onti akkana godhattee obboleessa keetii maaliif ijaa dhiida mana inni dadhabee ijaarrate hinaaftee maaliif jalaa diida obboleessa miidhii wajji nyaatanii si qaba waadaan qoriidha namni obboleessa jibbu namaa miti horiidha an yeroo waa'ee keenya kana xiinxalu niin aara dhiigaan na finiina dawaan dhukkuba keenya tokkummaadha hin nyaatinaa kiniina واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا hanga ayata kana dalagu ilmi namaa yoomillee warraaqu soomanni kuta jettanii galtanii ciisinaa rabbii yeroo hunda jira ibaadaan dhiisinaa akka nama tokko tokkoon godhatina amma soomanni kutee laal friendiin eegalaa galgalaas shirriin deema yeroon fedheen galaa anis isin mudhiina qabatte anis irraan kaadha harka mirga guutuun qaba eenyuutuun na dhorka yoo ummaan tiyya manaan beeynaan jettees mana barnootaatiin dhagajeetiin shawwadee manaa bahaa heelaa baasurratti duraanis dubartii eenyuu gahaa yeroo ijoolleen mana barnootarraa ba'an anis dafeetiin mana galaa baajaaj koontaraataan fudha ammaaltuun na galche Abdallaa Kafalaa jettanii warri of shawwadaa jirtan nama hooyaa tiru jettanii warri of shawwadaa jirtan yaada akkanaa dhiisa yaa shamarran keenya hanga heerumtanii naamusaan ayyoo duuba ciisa yaa dubartoota islaamaa kabajaatee isanii fi barsee isiniin galu baajaajatti koontaraata fudhattees akka taatuun laalaan sirraan kafalu islaamni wal gargaaruu jechuun har'an eegalle shari'uma duri islaamni qulqulluudha namaaf yaada warran qabne xurii mana ofii ijaarrachuudhaaf mana namaan diigu isaa nyaachuu jiru yoo itti dhuftes haa nyaannu jaa malee qorii fudhatee kara deeraan fiigu dhumarratti tokkummaa keessan cimsaa miidiyaa kunuunsaa ummata tokkummaan qabne laal booqee hundaaf funuunsa waan addunyaan itti jirtu mee xiinxalaa laalaa ijaaruufis ta'ee diiguuf gaheen miidiyaan qabu nukularii caala obsaas qabaadha waa hundaa fuula guurreen aarru mana jaaruu yoo nu dhibdees mee jalqaba goojjumaa haa jaarru tarkaanfirraa eegala deemsi fagoo yaadame chaayinaa keessatti illee deemaa nuuf banaadame anumaa fi siitu deemee banaa kan biraa dhiiroo eenyu osootii fi kuma qabaannee bareedina diin keenyaa kana himnee fixuu hin dandeenyu. uffata dhabee daaruus waan nyaatu dhabee yoo bulees agabu namni islaamaaf kotaa tokko hin qabu akka babbareeddan of hin beeytanii isin hanga yoonaa ummanni keenya bifaanii miti eenyummaa isaatiin boonaa anuu isinirraa inan agartanii dargaggeessa ganaa ammaan baasee areeda ni salaatanii soomana tanaafin akkana bareeda ni salaatanii soomana tanaafin akkana bareeda yoon fuudha barbaadees abaluun na dida jee waan takka rakkadhu ganaan baradhee biyya tana bulcha mee likkinna laalaa jirana pirezidaantiin fakkaadhu yaa shamarran islaamaa dhaamsaan qaba yaa shamarran islaamaa naamusa goradhaa kararraa maqinaa dhiirti guyyaa iidaa gaabbinaa isin kaattii boo biran dhaqinaa maaliif dhiiraaf gaabbinaa seentan aayiruuf teessan seetanii aayiruuf maal dubbanna isin gaabbinaa kan dhiiraa feetanii
dargaggeessi hundinuu fuudhani fada garuu gabbara sodaate eeysaa isinii fida haraami yoo hate dargaggeessi hundinuu fuudhani fada garuu gabbara sodaate eeysaa isinii fida haraami yoo hate yoo dalagachuu yaadees karaan hundi cufa yoo barnoota fedhees jaalala qabsiiftan kudhanuma kufa mucaan aamusaan baratu yoo hin heerumne maaliif jaalala qabsiiftan obboleeyyan dhalaa yoo wal jaalattan shari'umaan deemaa wali galaa dhiirtii isin malee bar qalbii tana hirtii heerumuun didina dubrummaan teessanii saniif badu jirti. dalagaa rabbiif qulqulleessiin fadhin gurrummaa dalagaa rabbiif qulqulleessiin fadhin gurrummaa huraleeni jannataa fuutatan fixanne dubrummaa shamarran saniitu bareedduu bareeda ni harkattaa fardiif sunnaas jabees hin cirin areeda shamarran qulqulluudha hin qaban isaan aadaa baatii maariin isii sijaaraa dhiisuudhaati yoo akkasi siif taati. dargaggeessi amma akkana godhata ahaa haraaraan na jiraan dhabuun danda'u sijaaraa fi shishaa yaa rabbi nuuf roobi yeroo san jimaan ni rakishaa yaa rabbi nuuf roobi yeroo san jimaan ni rakishaa duraan yoon dhabees waan barcaa waan dhabu baroo akkamittiin oola waan takka kishaan qabu osuma akkana godhatu guyyaan beelixa haraaraa fi dargaggeessi ammaatis haayyoonis walqixa yaa nama haayyoo kee haraaraa godhatte dafii sirreeffadhu wallaahi dogongorte dafii sirreeffadhu allajjesi keessa karaanatti gorte namni haraaraan qabame hin qulqullaa'u bishaan keessa galuus akka fattee raachaa yaa shamarran keenya dargaggeessa haraaraa qabu fuulaan diimaa ta'us hin heerumina sombaatu gurraacha. yaa dargaggoota keenya jabaadhaa isin eetti biyyi yoo tattaafanne malee nun fayyadu iyyi usaa carraaqqadhaa yaa miskiina rabbi yoon qabaannees mana an fuudhuu hin danda'u gama qiyyaa murteeffadhe irraa hin soomana an gama qiyyaa murteeffadhe irraa hin soomana maaliif rakkadha jireenya gabaabaa booddii isaa du'uudha garuu ta imaanaa fi mana qabdu yoon arge anis numaan fuudha. Inshaallah mana jaarrannee fuuna kan qabu soofaadhaa fi ruumii yaa dubartoota islaamaa isin turuun taatanii daddafi heerumi osoo diyaasporaa eeyduu akka firra hin ciifne booda nun komatina gabbaraa jabaate tanaaf isin dhiifne. isinis na dhagaa dhumarratti isinis na dhagaa yaa qeerroo teenya qama'uu xiqqee isaa dalagachuu qabna yoo haala kanaan deemne jaartii maal jenna gana rabbi dhabna akka itti jiraatan qaba jireenyi biyya lafa ofii ciqilfatanii qamaanii nama homachuun fafa hafaltii malee si gorsu jira narraa fudhu gorsa ijibbaata yoo beekumsa hin qabne qoraanuma qofaan dheedhiin namaa bilchaata okkotee beelaa abbaa jala shidata namni re'ee mana sirraa bitu hin jiru abbaa jallaaba fidata. dardara sijaaraa fi shiisharra oluun ta'ini kayyoof jijjiiri nama hooyaa tiru bilaashittiin afur fuudha jettee yaadin bilaash carcaruun jiru. dhumarratti ulamaa'iin teenya warri ummata dukkaana keessaa baasuuf laffaatan baay'ee galatooma waa'ee keessan dubbachuuf jechaas niin dhabeeuma akka shaamatti ummataaf ibsitan ofii keessaniif dhumaa Sheekh Abdulatiif mattaanfaa tokkicha akka humaa Sheekh Abdulatiif mattaanfaa tokkicha akka humaa qilleensi irraasu ejjennoo qaba qilleensi irraasu akka bubbuutuu baala sheeyni keenya kun yoo xiinxaltanii laaltan wallaahi abbaa fedhe caala osoo nama akkanaa qabu ummanni keenya hin himatu dhaba addunyaa tanaatu faallaadha malee jarri kun silaa badhaafamuu qaba. amaanaa ummataa fudhatan amaanaan ulfaattuudha nama dhukkubsiti ceehuu galatooma namni galata namaan beeyna kan rabbiitiis hin beeku anuu ragaadha ummata keessan tajaajiluuf baay'ee dadhabdanii abshiin rabbi biraayis dhaloota biraayis galata qabdanii dhaloota biraani qabdan isin seenaan dabarre Sheekh Abdulatiif mattaanfaan gaafa nuti dhalannus ati barsiisaa turte kanuma isin agarre galatooma. bareedinni islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa hamma fedhe jiraattu addunyaan kun gabaabaa
wanti jaaramee jiru hundi saawulaa qaba hulaa jennata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkitti aansee waan jaraa jabeesse rabbiin jaban.